maqaan keessan eenyudha? Eessaa dhuftan? Eshi duraan dursaa Waaqa akkasitti na gargaaree mudaa malee godaannisa tokko malee fayyisee saba Waaqayyoo fuuldura na dhaabe galannaa ta'u naa galateeffadhaa nan galateeffadha. Maqaan koo Kumee Ajjamaan jedhama. Kanan dhufe asumadha ganda Waaroo Qooraati. Ani jalqaba bara 2003 umurii daa'imummaa kootiin mana barumsaa deemeen otoo mana barumsaa jiru otoo barachaa jiruuti. Sa'aatii sanatti tanuuf hin beekuuni gaggabeetan kufee baatanii gara maatii kootti na galchanii jechuudha. Bara 2003 kana kaasee inuma na dhukkubaa darbee yeroo hundumaa mana barnootaattis manattis bakka lafti sagalee wacaa jiru yeroo hundumaa na kuffisa jechuudha yeroo hundumaa. Achiin booda dhumarratti gara mana yaalaa gaafan deemu dhukkubni koo dhukkuba gaggabduu akka ta'e natti himanii qoricha fudhachuu qabdi naan jedhan. Ani immoo qoricha kana hin fudhadhu jedheen dideen galee otuman akkasitti hin jiru inuman kufaa inuman ka'aa barnoota koos akkuma kanaatti barachaan ture kufaadhuma ka'aati bakka wacni jirus inuman kufaa baatanii gara manaatti na galchu jechuudha. Amma bara 2012tti kanaan toon rakkadhu bara 2012 immoo dhukkubni biraa na qabate jechuudha. Dhukkubni kunis dhukkuba honneeti. Dhukkubni kun maalirraan akka na qabe ani hin beeku. Rukuttaan onnee koo ol ka'a ho'an danda'u wanta mi'aa yoon qamma seena dhukkuba ba'aa ulfaataa hin danda'u na dhukkuba jechuudha baay'ee na cinqa. Gaafa mana yaalaa deemu dhukkubni ishii dhukkuba honneeti rukuttaan isaa baay'ee parsantiisaa ol ka'eera garuu immoo sababni dhukkuba kanaa baruu hin dandeenye nuun jedhanii qoricha na jalqabsiisan jechuudha. Qoricha kana inuma fudhadhaa gaafan ji'aanis nan deebi'aa torbee lamaanis naaf beellamamaa nan dhaqaa qoricha kana inuma fudhadhaa. Qorichi ani fudhadhu kun dhukkuba dabalatee dhufa malee wanti inni fooyya'insa naaf kennu hin jiru jechuudha. Gaafan dhaquu ji'a tokko gaafan deebi'u dhukkuba coggaarraa qabda naan jedhan hin dabalatee kan coggaarraas fudhachaan ture. Ammas marsaa lammaffaa gaafan deebi'u infekshinii kalee qabda naan jedhanii kan infekshinii kalees ittiin fufe jechuudha. Kanumaan itoo rakkadhuuti bara waldaa kana immoo mucaanas waaqeffatu tokko jirti dhugaanaaf baati yeroo hundumaa nan dhufa jedhee nan hawwa keessi koo hin hawwa garuu dhufuu hin dandeenye gaafan nan dhufa jedhee shifaana manaa ba'u masallamaarra gaafan ga'u isa na dhufuuf jedhee asii gadee yaabbadhachuudha charchii biraatti. Otuman kanaan rakkadhuuti bara 2016 ji'a hidaarii keessa gaafa 11 galgala dhukkubni kun natti ka'ee baay'ee na dhukkube jechuudha. Dhukkubni gaggabdoo kuni baay'ee na dhukkube gaafa 12 roobiisaa nan dhufe jechuudha gara lafa kanaa gaafan dhufu bakka lafa wobcoo gaafan dhaqu namatu na ajjabeen afaana deemaa itti kufti jedhama. Gaafa lafa wacaa dhaqus nan dhorkama jechuudha du'a namaa hin dhaqu manuman ta'a jechuudha zimmedheen. Achi baay'een dhiphadhee bakka har'a fayyuun qaba dhukkuba kana baadhee hin galu jedheen hamaneen nan dhufe gaafan dhufe duuba sanan taa'ee raajiin asii kadhachaatii turanii dhukkubni kun ji'atti faa ji'atti si'a 2 si'a 3 gaafa natti ka'u jira isaa olittis gaafa natti ka'u jira gaafa na dhukkubu humnaa ol na dhukkuba gaaf sanaa sagantaadhuma waliigalaa hirmaadheen galee har'a kunoo waggaa tokko ta'uu fi ji'a hidaarii 12 jechuun ji'a tokko qofa tafaa erga gaafa sanaati dhukkubni gaggabdoo kun natti hin deebine isa kanaaf Waaqayyo naa galateeffadhaan isiniin jedha. Dhukkuba kanaan akka teettutti 2003 kaasee amma 2016 jechuudha. At least waannoo waggaa 7 oliif itti dhukkubsattee turte. Erga sitti gaafa sitti kadhatamu kadhata waliigalaa keessadha kanatti fayyite immoo as baasan isiniif kadhatan. Lakki kadhatuma waliigalaan hirmaadhee bahee asis hin baane bakka achuma taa'eetan kadhata xumureen nan galee erga gaafa sanaati kunoo waggaa tokko dur jechuudha haaree jennaan lafa beela'ee jennaan lafa waci jiru dhaqee taanaan na dhukkubachuudha du'a namaallee dhaqee gaafa baatanii manatti na galchan jira jechuudha wacan danda'u erga gaafa sanaati garuu waggaa tokko iddoon barbaade nan deemaa omtuu natti dhaga'amaan jiru jechuudha. Sakkasitti nama gargaaru ilma Waaqayyoof galanni malaafi haleluuyaa. Akka isheen nama jettuutti dhukkuba kanaaf waggaa amma kana erga dhukkubsatte yeroo adda addaatitti kaa ji'a sadiin isa haa ta'uyyuu malee guyyaa gaafa kadhatamee fi kaastee si'a takka dhukkubni kun akka ittiin deemne kan isheen dhugaa baatu sana jechuun duraan ji'a sadiin yeroo sitti kaa erga waggaa siif kadhatame waggaa tokko kana gidduu si'a takka sittiin kaane. Guyyaa tokkitti na dhukkubeen beeku yaaddoo malee mana ofcoos qophaa koo nan deemaa gabaa nan deemaa bakka du'a namaa nan dhaqaa guyyaa tokkitti natti ka'een beeku jechuudha dhukkubni kun. Sabni kana dhaga'u isa akkasitti nama gargaaru isa badiisa nama oolin Waaqayyoof galata laatu. Haleluuyaa. Gabaatiin kooni lammaffaa bakka dhukkubni onnee kun egaa kana dhukkubuu jalqabe bara 2012 isiniin jedheera haga bara kanaatti qoricha fudhachaan jira jechuudha kan dabalatee dhukkuba xiinsammuusi
qoricha xiinsammuus nan fudhadha jechuudha. Qoricha gosa 5dha kana nani fudhadhu. Torbee lama lamaan kana nan deebee cheekaappii kan laphee kanaa fi morma keessas dhiitatu jira jedhanii isas na to'atu jechuudha. Istiraasawundiidhaan nan ilaalama. Gaafa bara 2016 gaafa ji'a salgaffaa gaafa guyyaa 26 otoo nagaa taa'u na cinquutti ka'e jechuudha. Qorichas nan fudhadha garuu lapheen koo baay'ee dhaannaansaa hol ka'ee garaan koo dhaqee naa hafuufamee hafuura hol baasuu gabbaasuu nan dadhabee ofii wallaalee baajaajiidhaan fuudhanii gara odaa kiliinikiitti nageessan jechuudha. Gaafa odaa nageessan oksijiinii naa godhanii qoricha garaagaraa naa kennanii dhumarra rukuttaan onnee ishii baay'ee ol ka'eera waan ta'eef baay'ee ulfaata nuti sababbiin isaa immoo nuu galuu hin dandeenye qoricha kana fudhattee isti yaalaa lamodhanii guyyaa tokkochi natti tursanii nan galee gaafan galee jedhu ammas ganamasaa natti ka'e jechuudha. Akkuma kaleessaa sana na cannaqee baay'ee na dhiphisee lapheen koo baay'ee rukuta of to'achuu nan dadhabe. Achiin booda fuudhanii gara amma immoo gara heeran kilinikii nageessanii heeran kilinikii gaafa nageessan achis na yaalanii isaanis immoo gara riivaraalaatti riivar goonaa achitti dhaqxee yaalamtu jedhanii halkan sana riivaraala nageessanii gaafa riivaraala nageessanii isaanis akkuma kanaa qoricha naa kennanii kan rukuttaa onnee kanaa to'atu naa kennanii marfee ergaan tarkaa marfee 5 gosa 5 na waraananii na bulchanii gaafa sana yaalamaan ture ganama sanas yaalamaan ture alatti deemtee haa ilaalamtu jennaan bakka achitti hin deebi'u jedheen heeranum kiliinikiitti akkan ciisee yaalamuuf nan deeme gaafa achi deemu isaanis na yaalanii qoricha naa kennanii ji'a ji'aan deebitee ji'a ji'aan torbee lama lamaan deebitee haa hordofamtu naan jedhan jechuudha. Deebee qoricha kana nan fudhadhaa garuu homaa jijjiirama hin qabu. Amma immoo inda'uun inni morma keessaa dhiiti ishii baay'ee dabaleera waan ta'eef operaasyoonii haa taatu gara riivaraalaa deemteedhanii riivarii naa barreessanii qoricha kanas inuma fudhadhaa. Anatti deemuu dhiisee riivarii koo harkumatti hin qabadhe jechuudha. Kan xiinsammuus immoo qoricha amma kanaa siif kennine dadhabne waan ta'eef achi gara riivaraalaatti riivarsii goonaati isaanii yoo isaanirraa dadhabame gara Finfinneetti riivarii sii gochuu danda'a waan ta'eef achi deeminaan jedhan. Riivarii kana lachansaa qabadhee nan dhufe jechuudha ji'a har'aati. Gaafa guyyaa 8 maskaramiidha. Dhufee raajii warri riivarii mana kimiirraa mana kimiitti warri qabdan gaafa isaan jedhan otuma isaan hin jedhin dura daqiiqaa 5 wanta wayii dursee akka naasuu wayii akka sodaa wayii natti dhaga'ame jechuudha. Mormi koo ganama isaa nyaata liqimsuu gogora liqimsuu bishaan dhuguullee hin danda'u baay'ee na cinqaa ture. Gaafa isaan akkas jedhanii fiigeen as ba'e. Riiferii mana yaalaatti kan baattan kaadhabadhaan jedhe. Hospitaalatti tokkorraa gara tokkotti yaalamaa kan turtan yeroon keessa nama waan ta'eef. Okay. Kotta. Maalidha riiferiin kun amma maaliiti? Morma keessaas keessa dhiitaa jira opereeshinii akka ta'uuf naa barreeffame. Dhiitee jira. Sitti beekamaa? Keessa. Okay. Keessatti alaan miti. Waggaa meeqaaf? Baranuma ji'a 2 caalan jiru erga akkas naan jedhaniiti. Si jalqabuunsaa. Ofirratti beekuun kee hoo? Ji'a 2 ture qoricha fudhachaan tureen badanaan jedhan amma immoo opereeshiniidhaan haa ba'u naan jedhan. Okay. Eessatti siin jedhe mana yaalaa eessaati? Heeran kiliinikiidha riivaraalatti. Igoolichaan kaa'e erga kee erga dirree buusi. Maqaa Yesuus namicha Naaziriitiin gubadhama. Yoo amantii ammuma dhabda keessaa. Ameen. Yesuus Kiristoos tokko lama. Ameen. Shaayii keessa. Sadhumaa gaa'e lafaan. Ameen. Maqaa Yesuus namicha Naaziriitiin kaa'e erga kee lamaan isaa morma keerra tokko lama. Buutii keessaa fuula qulqulluu baqsi. Maqaa Yesuus namicha Naaziriitiin. Maqaa Yesuus namicha Naaziriitiin. Ameen. Maqaa Yesuus namicha Naaziriitiin. Ameen. Ka'e buleetti ka'e. Waa'ee buleetti kanaaf galata galchaalama Waaqayyo Yesuus warra amantan. Barbaade amantiidhaan dhiituu ammaa kana barbaadi. Milikkita durii sitti dhagahamu sana godhiitii. Natti dhagahamu gaafa liqimsa gogora dura garuu natti dhagufata keessa. Jedhimee liqimsa amantiidhaan. Okay, of ilaalam. Natti dhagahamaa hin jiru. Dhugaadha. Kun dhugaadha. Dhugaadha. Dura sitti dhagahama. Nagufata keessa akka. Amma garuu sitti dhagahamaa hin jiru. Galateeffadhaaf oduu gamatan illee guddaan Yesuus. Gidduu kanatti raajiin harka isaanii narra kaa'anii naaf kadhatanii gaafa isaan naaf kadhatanii gogora kee liqimsisti gaaf jedhan gaafa liqimsuu isa dura na dhukkubu hin dhiisee bishaan dhugi jedhanii bishaan naaf kennan nan dhuge homtuu natti hin dhagahamu qaqqabadhee nan laalee homtuu natti hin dhagahamu nan gale jechuudha galateeffadheen gaafan galateeffadhee galuu galeen qoricha sana isa liqimsu sana gosa 5 kanan liqimsaa nan dhaabe jechuudha gaafumsa amantiidhaan isa kan onnee sanas hunda isaa nan dhaabe kan xiinsammuu sanas nan dhaabe jechuudha dhaabeen qidaamee isaa gaafa guyyaa 11 geestaawusii has nan galee gaafan geestaawusii galu raajiin akkuma kadhachuu jalqabaniin galgala anaan na kaasaniitu
ati yeroo hundumaa jireenya otoo hin taane du'atu sitti tasaasa yeroo hundumaa du'a hin hawwita hin yaadda seexanni immoo bara 2017 kana otoo namni tokko hin beekin dingata si ajjeesee reeffa kee mana keessatti hambisuuf jedha waaqayyo garuu siif durseeradhanii sagalee raajinatti dubbatan dhuguma immoo ani guyyaa gaafa tokko 2003 kanarraa kaasee guyyaa tokkitti jireenya hawween beeku jechuudha sababa dhukkuba koo kanaafi namni bakka baay'een afaan rakkata ani kan kooyyoo otoo hin taane isa namni afaan rakkatu baay'een dhiphadha jechuudha maatiinis afaan rakkatu baay'een gadda kanaaf of ajjeesuun nan yaala yeroo hundumaa yerootti ani yeroo sadii dhugaadha fuula saba waaqayyoo fuuldura dhaabatanii sobuun hin danda'amu of ajjeesuudhaaf yeroo sadii qoricha dhuge yeroo sadii kana garuu hin duune jechuudha waaqayyoo du'a koo didee saba isaa fuuldura sana dhaabe kana waaqayyoo naaf takka guddisaati naa galateeffadha. Saduu didee jireenya namaaf laatu waaqayyoo salphina didee ulfina sana maraatu ilma waaqayyoof galatiin mala harka keenya turbuufnee lilleen gooftaa galateeffannu. Akka tamma jettuutti at least naannoo bara 2012 kaastee dhukkuboota kanneen akka morma kee keessaa fi akkuma kana xiinsammuu akkuma kana soonnee dhukkubsachaa turte gosa sadan kanaa jechuudha amma gaafa 2017 kanatti jechuudha. Amma 2017 kanatti dhukkubsachaan ture duraan 2012 irraa kaasee shaayiin dhuguu wanta mi'aa hin dhuguu wanta soogidda qabu hin nyaadhu otuman qoricha kana fudhadhu waan akka kanaa nan fayyadama yoo ta'e baay'ee lapheen koo hin rukutaa waan ulfaataallee ol hin kaasu ol kaase taanaan hammuma toon qoricha fudhadhu baay'ee na gaggabsa jechuudha baay'ee na dhukkuba gaafa sana gaafan geestaawusii as galu jechuudha shaayii qursirratti gaafa naaf dhufu nan dhuge jechuudha bunallee duwwaa dhuginaan jedhanii turaniyyuu 2012 kaasee duwwaan dhugaa isayyuu immoo bara 2016 kana gaafa ji'a salgarii sana dhukkube sana bunicha yuu dhiisinaan jedhanii buna sana hin dhugu amma garuu shaayii sana asitti charchii kana keessatti kana nan dhugee bunas nan dhugaa waan ulfaataas nan baadhaa of ilaaluuf jedheen torbee darbe midhaan kiiloo 15 baadhee mana hobcoo nan deeme wanti tokkitti natti hin dhaga'amne jeerkaana halaan ol galchadha nagaa kootii waaqa sana nagaa na godhe kana guddisaanaaf galateeffadhaan isiniin jedha. Waaqayyoof galanni haa ta'u gaafa siif kadhatame at least jettee dubbatteetta kadhata walii galaa keessa moo as baasanii siif kadhatame moo to garagaraas taa'uu siin eegin dursa akkamittiin siif kadhatame? Gara geestaawusii otoo hin dhufiin fuuldurumatti baheen asitti naaf kadhatan jechuudha raajiini. Riivarii koo qabadhee dhufeen naaf kadhatanii erga gaafa sanaati qoricha sanas hin fudhanne qoricha tokko fudhachaan jiru kaleessa cheekaappiidhaaf deemee gaafan jedhu onneen kee dura 25 irra jira rukuttaansaa amma garuu 19 irra jira noormaalidha naan jedhanii waraqaa ragaa naaf kennaniiru jechuudha kun. Inni kun heeraam miidiyaam kiliinikaal rifiraariyaat kan barreeffamedha riifariin ishee jechuudha kumee ajjamaa jedhee kan barraa'ee fidhanni kunis. Inni kun akkasuma achuma raatii kan barraa'ee fida. Inni kun garuu kiliinika giddu galeessaa heeraan raatii deebisee kumee jedheetu kan barraa'eetiif kan ishee wanta hundumaattiin waraqata yeekimannaa misakir waraqat jedhee wanta hundumarraa bilisa ta'uu ishee kan barraa'ee fida. Isa waaqayyo akkasitti nama gargaaruuf harka keenyatti buunee galata isaaf malu laachuuf nurra jira. Kuni kan rukuttaa onneeti kuniif kun immoo kan dhiitaa morma keessaati jechuudha kun immoo kan xiinsammuutii kan garaachaa fi kan infekshinii kalee marfee fudhachaan ture qorichas fudhachaan ture kiniinii sana fixeera jechuudha qoricha gosa 4 kana fideen dhufeera jechuudha erga guyyichaatis hin fudhanne jechuudha qoricha kana. Ol kaanee dhaabbannee harka keenyatti buunee waaqayyoon galateeffannu isa akkasitti nama gargaaru ilma waaqayyoof galanni hin mala qoricha sana markaa buusu waaqayyoof galanni hin mala. Gaafa garaa gastaawusii dhufteetu waaqayyo maal siin jedhee akkatamma dubbatteetu dhukkubarraa kallattii garaa gararraati waaqayyo kana eekedha kanatti dubbatteetu istii irra deebiitii akka nuuf ta'utti nutti dubbadhu. Guyyaa sana isaan sagalee raajiitiin si dhukkubaati akka umurii kee kana si ilaalanii miti baay'ee dhukkubsatta seexanni immoo jireenya kee irratti hinaaffaa ka'eera waan ta'eef bara 2017 kana si ajjeesuuf jedhaati bara jireenya keetti. Jireenya hawwiteen beektu guyyaa tokko du'a malee naan jedhanii dhuguma immoo karaa biraatiin wanti badeen natti badeen jiru nagaan jiraachaa jira nan nyaadha nan dhuga rakkoo tokko hin qabu garuu sababa dhibee koo kanaafi nan dhiphadha jechuudha akkuma duraan isinitti mee yeroo 3 qoricha dhugeera garuu immoo hin duune
Kiristoos inni fayyisaa ta'e garuu du'a koo hin dide seexanni labsii du'aan irratti baasee Yesuus garuu mudaa malee godaannisa tokko malee na fayyisee fuula keessan dura na dhaabeera waan ta'eef Waaqayyoon guddisaatiin haa galateeffadhaan isiniin jedha.